Egaa uummanni keenya uummata keenya bira dhaabbachuudhaan bifa kanaan agartanii dargaggeessi gurmaa'uudhaan sagalee walii ta'uudhaan akkasumas immoo quuqama sabboonummaa fi lammummaa isaanii bifa kanaan bahaa jiru. Akka kutaa magaalaa Daabiitti ganda Daabii Solloqeetti egaa qaxanaan deeggarsa akkanaa kana gochuun baay'ee namatti dhaga'ama, baay'ee das nama jedha. Lammiidhaaf immoo bifa kanaan yoo akkanatti sagalee walii ta'an baay'ee dhugaa dubbachuuf ta'e waan baay'ee das nama jedhudha. Meelaala kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya hordoftan hundi keessanuu kun talaalame lammiidhaaf deeggarsa warroonni keessan dubbisaa turtan sunillee nullee hin callisnee jechuudha akka isin agartan lammiidhaaf kun bifa kanaan deeggarsa godhaa jirru. Qeerroon bifa kanaan sabee jechuudha maallaqa walitti guuree uummata biyya keenya uummata Booranaa hangafa Oromtichaatiif akka isin agartan kana deeggarsa godhaa jiru. Kana qofaa miti kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin agartan kana bifa isin agartan kana namni qarshii 500 kenne jira, namni qarshii 50 kenne jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun immoo isin duratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Bifa kanaan agartanii maqaa isaaniitiin tokkoon guuramee jira jechuudha. Ganda Daabii Solloqee bifa kanaan hirmaannaa uummataa godhaa jiranii, hirmaannaa lammii godhaa jiranii. Isinillee mootu warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis bifa kanaan irratti hirmaatanii uummata keenyaaf sagalee akka taatan jecha anis sagalee kan koo gama kanaan dabarsuu barbaada. Egaa uummanni kutaa magaalaa Daabii gunda Daabii Solloqee bifa kanaan waan isaanirraa eegamu bahanii jiru. Baay'ee galateeffadha. Isinis akka lammiitti bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Galatuma. ቦረና በተከሰተው ድርቅ ምክንያት የተጎደው ወገኖቻችንን አቅማችን በሚችለው ሁሉ ከጎናቸው መሆን ጀምረናል። ከኋላዬ የምታዩት ዱቄት እንዲሁም ወተት እዛ አካባቢ ላይ ለተጎዱ ወገኖቻችን ደቡብ አፍሪካ ደርባን የሚገኙ የዓለም ብርሃን የጸሎት ህብረት በአንድነት ለነዚህ ወገኖች አደራ እንዲያደርስ የላኩት ነው። ሌሎቻችሁም አቅማችሁ በፈቀደ ሁሉ ከነዚህ ወገኖች ጎን እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ።